kan nu ilaallu cabsanii ba'uu afuuraaf wantoota qulfii ta'an waan shanan isinitti hima. 5 keys to spiritual breakthrough kan jedhu walii wajjin ilaalla. Cabsanii ba'uu afuuraaf wantoota qulfii ta'an shanan waan shan ilaalla jechuudha. Wantoota qulfii ta'anii tokko sagalee naannoo ofiitti dhaga'amu irraa adda ba'u. Kana gaafa jennu karaatti nafurri qulqulluun cabsanii ba'uun danda'amu. Innis sagalee naannoo keenya irraa dhaga'amu irraa yoo fagaanne fakkeenyaaf sagaleen in dhaga'ama. Sagalee jechuun isaa amma voice yookaan immoo sagalee isaa amma haasa'aa jirru kana utuu hin taane wantoota baay'eetu jireenya keenyatti haasa'a yeroo ammaa. Sagalee haasa'amu kanarraa adda yoo baane sagalee tokkicha yoo dhageenye jireenya keenya irratti jireenya afuuraa keenya irratti dhiibbaa guddaa yookaan immoo karaa jireenya afuuraa keenya cabsinee ba'uu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa wanti namatti haasa'u waan tokko lama miti. Jireenyi nuuroo uddinnati yookaan immoo mi'aan jireenyaa namatti haasa'a. Haalli ati keessa jirtu sitti haasa'a. Atumtiyyuu ofii keetti yeroo tokko kana taasoftu jira. Namoonni bakkeedhaa kan siin jedhan jira. Kana hundumaarra adda yoo baate Waaqayyo duwwaa yoo dhaggeeffatte sagaleen kan dubbatu sagalee dhaggeeffatamu sagalee dubbatamu hundumaa keessa sagaleen dubbatamu hundumaa sin ceesisu. Sagaleen dubbatamu dubbatee kan nama ceesisu Waaqayyo isa jiraataa duwwaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyo duwwaa dhaga'uun jireenya afuuraa keenya irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Jireenya afuuraa keetiin cabsitee ba'uu barbaadde yoo ta'e fakkeenyuma naannoo keenya jiru yoon fudhadhee isinitti hime warri gaarii irra teessanii yookaan gaarii kan ooftanii gaariin akka isheen asiif achi hin jenneef daandii isa qabatte duwwaa cabsitee akka deemtuuf akka kuttee deemtuuf garaagarana fuula seetiitti maal jedhaman fuulloodha waan akkasiiti isa godhuuf akka isheen maal hin taaneef isa asiis dhageesse yookaan argite akka isheen hin birranneef itti hojjetama. Yoo argitee garaagaranitti birratti taate nama fudhattee boolla galti. Nama fudhattee kufuu dandeessi. Nama caccabsuu dandeessi jechuudha. Wanta naannoo kee jiru hundumaa yoo dhageesse karaan hundinuu siif karaa fakkaata. Adeemsi hundinuu siif adeemsa fakkaata. Kanarraa adda ba'uudhaaf garuu caacataa yookaan immoo sagalee naannoo keetii dhaga'amurraa adda of baasutu sirra jiraata. Dhaga'amuu dhiisaa utuu hin taane dhageessee irraa adda ba'uu qabda. Hin dhaga'ama. Naannoo keetii waan baay'een dhaga'amuu danda'a. Qilleensa hedduutu dhaga'ama. Namni waan baay'ee siin jechuu danda'a. Hiriyoonni kee waan baay'ee siin jechuu danda'a. Seexannis waan baay'ee siin jechuu danda'a. Wanti baay'een naannoo kee sochoosu atis wanta sochoo hedduu dhaga'uu dandeessa. Waan dhageesse hundumaaf deebii laachaa oolta yoo ta'e gaafa deebii laachuu jalqabdu kuftaati. Namoonni baay'een addunyaa kana irratti kan isaan kufan inni jalqabaa waan dhagaan hundumaaf deebii laachaa oolu. Waan dhageesse hundumaaf deebii laatta yoo ta'e guyyaa guutuu assaayimentii siif kennama. Assaayimentii sii kennama jechuun assaayimentii ati deebii laattutu siif kennama. Namoonni baay'een wanta dhagaan hundumaaf deebii kennaa oolu. Wanta dhageessu hundumaaf deebii laachaa oolta yoo ta'e kufaatiin kee dhiyoodha. Wanta dhageessu hundumaaf deebii laattu yoo ta'e callistee matti fuftee deemta yoo ta'e sinii galeera callistee fuula kee dura ilaaltee deemta yoo taate cabsitee ba'uun kee dhiyoodha. Namoonni kanaaf kiristaanonni hedduun kan isaan guddachuu hin dandeenyeef waan dhagaan hundumaaf deebii laachaa oolu. Isinitti meera. Fakkeenyaaf hiriyyaan kee si biraa uffata yoo ta'e ati waan uffattu waan muraasa qabda yoo ta'e galgala dhufee aballu sana uffatee deema ati maaliif rakkatta siin jechuu danda'a. Isaaf deebii laatta yoo taate bor ganama baatee of ajjeesuu deemtaati. Namoonni baay'een kan isaan hin guddatin hafaniif waan dhaga'aniif waan argan hundumaaf deebii laachaa oolu.
deebii laachaa oolu. Waan hojjetan hundumaaf deebii laachaa oolu. Waan gaaffii isaan gaafatan hundumaaf deebii laachaa oolu. Kanaaf kun immoo kiristaanonni hedduun akka isaan hin guddanne, akka isaan galma hin geenye kan godhee cabsee hambise kanaadha. Akka isaan galma hin geenyeef, akka isaan hin guddanneef, akka isaan cabsanii hin baaneefi kan isaanin hudhee hambisu isa kana jechuudha. Kanaaf sagalee naannoo keetti dhaga'amu hundumaa hin dhaggeeffatin. Caacataa yookaan waca naannoo kee jiru keessaa ba'i. Argitanitti yoo ta'e waca gabaa keessaa aasaa qubna garaa fudhachuu hin dandeessan. Inni sun meeqa kunedha? Inni kun gashiimedha. Gashiimiin sedhan beektuni. Inni kun meeqa midhaannedha? Inni sun saawwi meeqedha? Inni kun maal maqaan isaa xuwween meeqa siin jedha? Inni sun sanedha. Inni kaan wal arrabsa, inni kaan hin bita, inni kaan hin gurgura. Inni kaan birrii kaffala, inni kaan immoo kaffala wal lola. Inni kaan immoo hatee wal ari'a. Kun gabaadha. Sii galee warri beekan, warri wa'ee gabaa beekan utuu wacin, utuu maalin jedhin suuta jedhanii gabaa keessa lixanii dhaqanii waa bitatanii waan ba'aniif ati waan baateef qabda mana. Waca keessa ooluuf wacaa ooluuf hin baane ati. Irranis ni deebi'a. Waca keessa ooluuf wacaa ooluuf hin baane ati. Nama cina keessa jiru kan qabaa raasaati. Ati waca keessa ooluuf wacaa ooluuf hin baane jedhaa. Isin galeera. Wacaaf hin baane ati. Waca keessa ooluuf isin baane. Isin galeera. Yesuusedha. Namoonni yeroo isaan qabachuudha barsiisa utuu barsiisuu jedha mana qulqullummaa keessatti. Warri Fariisonni barsiisonni seeraa qabachuudhaaf yeroo isaan harka isaaniitti hiixatan dhagaadhaan yeroo rukutuu barbaadan yeroon isaa waan hin geenyeef gidduu isaaniitii ba'ee deeme jedhaan. Isin galeera. Gidduudhaa ba'ee deeme. Waan hedduutu qabu yeroon isaa utuu baay'isuu yeroon kee utuu ga'i waan baay'ee si ajjeesu barbaada. Yeroon kee utuu ga'in namni si ajjeesu barbaada. Yeroon kee utuu ga'in haalli si ajjeesu barbaada. Kanaaf namoonni baay'een utuu yeroon isaanii hin ga'in waan hundumaa dhaga'aniif cabanii kan isaan hafan. Yeroon kee utuu ga'in cabdee hafuun sirra hin jiraatu ati. Sagalee naannoo keetii dhaga'amu. Naannoo keetii maaltu dhaga'ama yeroo galtu? Yeroo teessu waajjira hojjettu keessa, faabrikaa hojjettu keessa maaltu dhaga'amaa oola? Mana barumsaa kee keessa maal dhaga'aa ooltu? Jireenyatti dhaga'aa ooltu maayin? Waaqayyo si jijjiiruu barbaada. Kanaaf ba'u sirra jiraata waca kana keessa. Waca kana keessaa ba'u sirra jiraata sin. Jireenya afuuraa keetiif cabsitee ba'uuf waca naannoo kee jiru keessaa ba'u sirra jiraata. Sagalee dhageessuu hundumaan keessummeessin. Lapheen kee maal irratti jabaata? Namoonni baay'een waa margan keessummeessu. Waanuma isaanitti dhufeef sammuu isaanitti waan dhufeef dhiphachaa oolu. Tasgabbii sammuu barbaada afurri keenya guddachuudhaaf beektu miti. Tasgabbii sammuu barbaachisa afurri kee guddachuudhaaf. Of tasgabbeessuudhaaf namni biraan namni si akka tasgabbooftu barbaadu hin jiru. Si mataa keetti of tasgabbeessuu qaba. Qilleensa ka'u duukaa qilleensoftaa yoo taate, bubbee dhufu duukaa hin bubbiste yoo taate, namoonni baay'een argitaniitu waanuma ka'u duukaa ka'anii fiigu. Waanuma ka'u hundumaa duukaa fiigu. Kanaaf kiristinnaan namoota baay'ee kan inni cabsee ba'uu dadhabe. Miira isaaniitu namuma bira jiran fakkaatu. Sittan himaan nama bira jirtu hin fakkaatin. Of ta'i jiraadhu. Jireenya kee ta'i jiraadhu. Nama cina keessa jiran kan qabaa of ta'i jiraadhu jedhaanii. Sittan himaa. Ammatu bilbila namoota baay'ee fuunee fattashne sirbatu keessa jira. Maaliif namoonni akkasii of hin ta'an? Namoonni baay'een sirbaaf faarfannaa yoo addan baasan beekta miti. Sirbaaf faarfannaa kan addan baafne jira. Sii galee dhugumaa namoonni akkasii miira isaaniitiin socho'u. Waa marganiin butamu, waa marganiin liqimfamu, waanuma arganiin nyaatamu namoonni baay'een. Kana dura isinitti meera. Ganama obboroo kaatee sirba dhaggeeffattee baata yoo taate guyyaa guutuu sammuu kee irraa kan iyyuu maaliidha? Sirbatu sirbaa oola sammuu isaanii irraa. Firdii isinitti faradaan jiruun
Isinii galamini firdiin isinitti faradaa jira miti. Firdii jalan isin galchaa jira miti. Miira keessan to'achuutu isin irra jiraata. Gara isin bishaan gabatee irraa miti. Ati nama of dandeessu Waaqayyo akka ati of taatee jiraattuuf si uume. Kanaaf jijjiiramni bakka spiritual breakthrough keenya kan asuma dhiyaatu jechuudha. Kanaaf maa jechuun barbaade sagalee naannoo keenya irraa dhaga'amu hundumaa yoo keessummeessine jireenyi hafuuraa keenya dadhabaa deema. Waan dhageessan keessummeessin, waan dhageessan hin raafamin of ta'i. Caacataa naannoo kee jiru irraa fagaadhu. Waca naannoo kee irraa jiru irraa fagaadhu. Of kutuu si gaafata, of wareeguu si gaafata, of muruu si gaafata. Anni biraani, inni lammaffaani akkamittiin Waaqayyoon akka dhageenyu beeku. Akkamittiin Waaqayyoon dhageenya. Inni kun dandeettii hafuura qulqulluu dhaga'uu jedhama. Namoonni baay'een hafuura qulqulluu dhagaan isin dhaggeeffatan laphee isaanii irratti. Maal jechuun hafuura qulqulluu dhaggeeffachuun? Akkamittiin dhageessu hafuura qulqulluu sin? Akkamittiin dhaggeeffatta hafuura qulqulluu? Hafuura qulqulluu akkamittiin fiil gootu? Jireenya keessan irratti hafuura qulqulluu akkamittiin isinitti dhaga'ama? Miira keessan tuqee beeka hafuurri qulqulluun? Akkamittiin dhageessu hafuura qulqulluu? Mee akkamittiin dhageenya hafuura qulqulluu? Yeroo tokko tokko namoonni baay'een ba'anii yerootti jireenyi isaa kun duwwaa ta'u jira. Dandeettiin ittiin hafuurri qulqulluun dhaga'amu hafuura qulqulluu wajjin communication yookaan immoo tokkummaa keenya cimsuudha. By the way, hafuurri qulqulluun person isiniin jedheera kan dura qaama. Qaama hafuurri qulqulluun qaama jechuun feeling yaraasu feeling gaalle. Feeling ofiisaa qaba. Hafuurri qulqulluu. Isinii galee isinitti mu'an dhugaa ba'eera isinitti nam tokko baallaan jedhee biyya Ameerikaa deeme iddootti Oral Roberts kadhatu gaafan dhaqodha. Gaafan dhaqee gaara kadhannaa isaa irratti kadhadhodha. Wanni ta'ee dhufee harka koo tuquu jalqabe especially Katrini Kulmaan kutaa isheen itti kadhattu dhaqee lixee kadhadheedha. Isheen waggaa 80-90 dhibba tokko fuula dura lixee kadhataa turte. Gaafan kadhadhu, gaafan jilbeenfadhee kadhadhu dhagna koo dhufee na haxaa'uu jalqabe waa'ee. Isiniin galu isiniif maqaa Yesuusin har'aa kaasaati miira hafuura qulqulluu dhagaa. Akkeedha Billy Graham akkasadha. Gaafan dadhabee galu galgala tokko dhufeetudha. Maal ta'a qaama koo jedha. Naafaxaa naaf dhidhiibuu jalqabaa jedha. Maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin har'aa kaasaa hafuura qulqulluu connect godhaa. Sidii galeera. Galgala dhufeetudha. Galgala dhufee tajaajilarra oolee gaafan dadhabee dhufee rafadha. Dhufee qaama koo na haxaa'uu jalqabedha. Maqaama Yesuusin har'aa kaasee waan akkasii argaasine. Argitanii galgala gaafa rafudha. Dhufee qaama koo na dhidhiibuu jalqabaadha. Waaw, piraasii kaayaa boosiyaa. Maqaama Yesuus Kiristoosin har'aa kaasaa walii wajjin ol argaa. Naxaa'uu jalqabaadha. Billy Graham siin jedheem taarika አይደለም እኮ እውነት ነው እኮ ደገደው ወጋለ ምን ይርገድዌ ያ ስዲገለ አፉር ቁልቁሉን ጋፋ ባይዘው ጋፋ አፉር ቁልቁሉ ወጅ ኮኔክት ጋፋ ጎቱ ኢጀከ ከነቱስ መንፈሳዊ ዓለም ሁሉ አዱኛን አፉራኩን ሁንድኑ በነሜ አከዋንተ ነማ ስክሪን ይራዋ ድብሱ ጀልቀ Ijake kanatu banama zippin ijake irra jiru hin banama maqaama Yesuusin zippin ijake irra jiru ha banamu sigale watch gochuu jalqabdaa bar gaafa fura qulqulluu wajjin connect gootu watch gochuu jalqabdaa maal wanta addunyaa waaw maqaama Yesuusin yeroo kana jalqabe ijake baneeraan ijoollee jijjiiramni kan dhufuu danda'u afuura qulqulluu du'a
You must move. Isa keessa socho'uu qabdaati. Isa keessa sochootu yoo ta'e barreen gaddaa dhufan isitti baris akkasuma. Bara geris akkasumaati. Bara dhufus akkasumaati. Har'aa kaasee afurri achuma isin taasisu kun isin irraa hacaboo. Hallelujah. Sinitti beemti warri beekan akkoo ganama barii hirbaa dammaqanii afura qulqullu akkam bulte nagaadha. Because he is person. Afura qulqullu nagaa gaafatan kaan ganama biroodhaan ka'e ati maal nagaa gaafatta qursiidha. Buddeeni shaayiidha. Sinitti beeran namoonni tokko tokko gaafa hirbaa dammaqanii gara qursiitti wadda breakfast. Gara qursiitti dammaqu bar. Maalitti dammaqta? Maalitti dammaqta ganama biroodhaan kaate? Maalitti namoonni tokko tokko gara oduutti dammaqu. Maqaama Yesuusin irraa kaasee ija keessantu banaman jedheen. Sigalee. Argitan miti? Sitti bu'an. እኛ እኮ ከማንም ሰው በታች ነን። ጋፈን ስሪንጀድ ኑን ሐመክ ነመከሚኑ ጫለ ሚቲ በር ለፈከነ ከተይ ግን ከጸጋው አንፃር አያነ ሰራ ከንከይ ይውላችሁ አከደ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ማልፍለት ቆደጋሪ ይውላችሁ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ማለት ትልቅ እድል ነው። እስኒን ገለስኒፍ ሰከከነታኒ በረቹ ነሞኒ ባየነም ማልክ የሰከድረም ቤቱ በእንደዚህ አይነቱ መልክ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ማለት the great opportunity ሰከከነታኒ በረቹ ማርታን የሮ ኢየሱስ መነሳኒ ዱፉ ኦሊ ገድፊ ዲመነከስ ኩርኩርቲ ቱርቴዳ ተከጭነት ተከስተ ኢየሱስ ከርን በርባዱ የሚጠፋ ምግብ ሳይሆን የማይጠፋ ስኒገለራ እላ ሀርከነ ማራ ኛታ በድፍደቹቱን ታነም ነሞታፍ ኛታም በንላችሁ ነው ጂንሳ ከናፍ ከርን መነሳኒ ዱፉፍን ጉዳን ሰከናፍ ቱረ ማርታፍን ገለ ወልማ ገድፊዲ ጅራ ነሞን ተኩ ጅሩ ከዋንቲ ኢየሱስን ገለብ ጅራ ኢየሱስ ሮን ዱፋኩ መናማትራ ተቆጥላልቴ መነከሶ ሊገሪ ፊዲ ኢሰዩ ከኖ ሊገዲ ፊዱራ ማርያም ሸቆደ ጋሪ ፍለት ከደ ጀላ ባሱ በርባድ ስተኒ ማኒ ወንተ አም ሆጀቻ ጅርቱ ዋንተ ጋሪ ጀላ ሲባሱ ዋንተ ሪፈቱ አባ የጅራ ዲዲ አገኝ አፍረ ቁልቁሉ ጋፋ ፍሮ ዋቀዮ ደገሴ ጅሬኛ ከረቲ አፍረ ቁልቁሉ ከራ አፍረ ቁልቁሉ ጫብስቴ በውደንዴሳት ህነገፈትን ቅሌን ሳሃሳሙ ነገፈትን አገይ ኢየሱሲ አሞን ባየን ሰገለ ዋንቲን አገፈተኑን ቤከን ቶር ነገይ መናበው ሁቱመን ነገይን ገል ሁቱመን ነገይን ከው ሁቱመን ነገይን ሁሉማ ገዲ በቃ ድሬኝ ሳኒኩ ረበሸማ ወይቲ ድሬኝ ነሞተ ባየ ረበሸማ ወይት ቤቱኒ ረበሸማ መሳደ መናምን ባየ ረበሸማ ጆንጃ በቃ ረበሸማ መሳቱ ዴም ጆንጃ መሳቱ ዴም ጄቀማ መሳቱ ዴም ራካሴ መቃ ኢየሱስን ዋቀዮን ነገ ኢየሱስን አሜን ኢየሱስ ቆደ ጋሪ ፍለተሽን ይዘድ እሸን ቆደ ጋሪ ፍለተት ይድ ቆደ ጋሪ ፍለተት ይሸንጀድ እስን ለፈከነ ወርቴሰን ቆደ ጋሪ ፍለተኒት ዋ ነመጥረከሰን ድረርካ ቀባ ቆዲ ኩን ጋሪ ደጀዳ ስዲገለራ ቆጨራን ኩን ጋሪ ደፍረኮ ጨራን ኩን ጨራ ደርገምኔድ ጨራን ኩን ጨራ አጃይብሲሳ because ጉያት ተተሰ ከከነትን በረን ነጅር ኤርጋዳ ኮንሲኒፍ ጉያት ተተሰ ከከነትን በረን ነጅር ጉያንቲ ኦጂዳፍ ትፊዱ ጅራ መቃመ ኢየሱስን ሲኒፈተው አሜን በዘ በርኖቲያ ሰገለ ዋቀዮ ህንም ጉያት ከከነት ገሩ ተሰ ተስገቦፍተን ደገፈን ነጅራ ጉያ ሆጂን ስትባየቱ ጅራ ስዲገለራ ከናፍ ወርገለ አፍረ ቁልቁሉ ከና ዋቀዮን ደገው ከና ሁንዱማ ጫልጭፈቱ ንሰደፋን ሁምነ ከደናት አመኑ ከደናኒ ኢየሱስ በረጅራት ሁንዱማት በረኒ ሰዓቲኒ ኢረጫላ ደበርሰ ከደናት ከደናፍ በረቹ አንደበርሰ ኢየሱስ
ኢየሱስ waaqayyo dha miti ተማሪ ነው ይጸልያል በረታድ hin kadhata ture ኢየሱስ hamma gaafa hojii jalqabuutti namarraas barachaa jedhamti waaqayyoof namoota duratti guddachaa dhufe jedha eenyuun jedhe ኢየሱስ hin barata ture sila hig waan seera yaa hig raasu ko isu no anaaf si fakkeenya akka ta'uuf taa'ee barate kanaaf mi abbaasa eenyu abbaasa Yoseefin muka tolchuu gargaaraa ture bar ኢየሱስ gaafan Maarqos boqonnaa 6 godhatanii dubbiftanii gaafan dinqiif milikitaan dubbii ogummaan gaafan dubbatu እንዴ ሂሳብ ነምቺ እንዴ yoom barate እንዴ maalte namichi kun እኮ kalees ilma Maariyaam ilma muka sooftichaa miti kaleessa nu biran turre obboleessa Yihuudaa miti obboleessa Yaaqoob obboleessa Yoseef miti eessa ogummaan akkasii kennameef sinitti meera yeroo waaqayyo si guddisu warri safaratti si yaadu sini galeera ati guddattee darbiteet namni garuu safaratti si yaadu nama cina keessan jiru kan qabaate ati nama safaraa mitedha nama safaraa miti አንዳንድ ሰው ስለ እድር ነው የሚያስበው እድሪን ስሪ ዳበር ጋፈን ሲንጀሉ ሰሙን ከናፊኑ ማምኔ ገገሱማን ጥኖፍ ጉዳን ቀቡ በልሲ ሲንጀቹ በርባዴት ያደከ ሲገለ ነሞን ቶኮ አስተሳሰብ ኢንሳኒ አስተሳሰብ መንድራት የመንድር አስተሳሰብ ነው ያድሳን ያደ ሰፈረ ከሳም ባኔ ሰፈሩ በከሰናን ነው ሰፈር ዋን ሰፈራ ከነ ያዱ በኡምበር ባደን አስተሳሰብ ባስ ያደከ ባስ የሮ ቀብዱንዱማ ከለና ረትፊት በቆና ዮ አርገተ ከለና ረትፊት በቆና ቀብዳ ወጂከ ከሳ ጎፍታ ጅመር የዱ ገሊ ስኒ ገሌራ ጎፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ገልገለ ጋር ረት ያልከን ከደቻ ቡሌ ገድቡ ኤሞ በርሲሰ ጉያይድ ስኒ ገሌ ከደን ሲተኒማ ከደናን hinqabdu yotaate dhibba kamiin uumuun dandeessuati humna kadhannaatti amanuutu sirra jiraata sittimuun humni madaalamee biran ga'amni humna kadhannaati hammarratti namni shallagamuu hin dandeenye nama kadhannaati namoonni tokko ji'a tokko kadhatanii ji'a tokko dhiisu akkasumas kadhannaan ammalu umuriin kee jirutti xorataan ba'amu kadhannaan nama cire keessa jiru kan qabaate xorataan ba'amu kadhannaanidha kadhannaatti irafti isin qabu kadhannaan መጸለይ መቼ ዮብ አመስ ጨብሲተኒ በወርባዱ ምንም ጨብሴ በወርባዱ ነሞ ጉዳቶ በርባዳ ጅልቤን ፈድ ኦሊ ገዲን ጆሪን pray kadada nama guddato barba yewlachu kitaaba qulqullu keenya keessatti namoota kadhatan duwwaa cabsee bay har'as barakana namoota kadhatan duwwaa cabsee ba isa dhugaa waaqayyoon sitti maayir nama guddato barba bakka kadhadhumna kadhannaatti aman rakkinni jira yewle rakkinni num kana ofirraa galagalchuudhaaf kadhachuuf waaqayyotti amanu duwwaa humna kadhannaatti amanu duwwaadha humna kadhannaatti amana humna kadhannaatti amana yesuus akkeede sa'atii tokkittiif illee na wajjin kadhachuun dandeessaniidha nami dadhabaan sa'atii tokko kadhatachuudhaan guyyaatti si meeqa kadhattu wadaajochee firootana na meeqa kadhattu sin nama cina keessan jiru meeqa kadhattu walitti maa meeqa kadhatta hammam kadhattaayedha gaafa kadhattu waan hundumaa ajajuun siif salphaadha
Nama cina keessan jiru harkaan qabaati. Gaafa kadhattu waan hundumaa ajajuun siif salphaadha jedha. Sidii galeera. Hin kadhatta yoo ta'e waan hundumaatu ajajamee sii dhufa. Ameen jettuusi. Dhuga baatii tokkoon isinitti maa al tokko maqaa namaan dha'u nama tokkotu jira. Nama tokkotu jira. Nama guddaa nama Waaqayyo ammayyuu jira biyya kana keessa. Hin tajaajilaa harki Waaqayyoo baay'ee duukaa jira. Baay'ee rakkatan. Mana keessatti waan nyaatan bulan dhaban. Inni numa kadhata. Hin jiru waan nyaatan. Hinuma kadhata. Hin jiru waan nyaatan. Hinuma kadhata. Hin jiru waan nyaatan. Dhumarratti maal godhe isinitti fakkaata? Gaaf tokko haadhi manaasaa ijoolleef waan laattu dhabdee har'a booddee anis wajjin kadhadhattee didde. Maal? Waan nyaannutu hin jiru. Soo kanaafuu akka barbaadde ta'an warra keenyatti amma waa fooyyoof nutti warra ittiin galaa itti sokkite chaa'oo itti. Waaqayyo akkasitti hin jedhe. Amma har'a kadhadhode Waaqayyo. Birrii har'a barbaaddu kanadha. Miilaan irra si deemsisaa jedhe. Ameen jettanii. Enna waggaa meeqa beektu? Waggaa 20 har'aati namatu dhugaa naa bahe waan namicha sana. Waggaa 20 har'aa. Waggaa 20 har'aa. Ennaa balbala isaa cufatee kadhannaa jalqabe. Kadhachuu jalqabe Waaqayyoon. Gadi bahee hin fiinne. Walii gadi hin joorre. Kadhadhode Waaqayyo. Kadhate. Nama tokkotu akka carraa biyya Ameerikaatti dhukkuba cimaa dhukkubsate. Pastor Daniel Mokonnon isaan bilbilanii fi abaloo jedhaniin oo'ennaanii mee nama tokko dhukkubaa jira. Waaqayyo si wajjin jira. Ameerikaadha akka fayyu beeka kadhadhu fedhanii silkii isaa kennaniif. Silkii manaasaa hin bilbilaniif. Hin kadhateef. Gaafa kadhatu dhibeen sun automaatikaalii yeroo sana keessaa bade. Sidii galeeranii ammuma Ameerikaa ta'anii birrii Itoophiyaa 200 waggaa 20 irraati yaadi 200 erganiif. Pastor Daniel galgala makiinaa isaatti fe'ee fide peestaaliidhaan birrii 200 yaadaagaa waggaa 20 irraa 2 millions birrii irraa miliyoona 200 miliyoona 2 haga miliyoona 4 ta'u hin ta'a. Argeen beeku namichi fe'anii fidan makiinaadhaan fe'ee fide ala dhaabbatee kilaaksii godhe takkaa balbala isaa makiinaan dhaabbattee hin beektu. Yeroonni baarrii akkas qabee ilaalu makiinaadha. Yeroo keessaa gadi ba'u Pastor Daniel baal maal ajii dhuftana nuu rakkina keessan jira jedhe. Har'a rakkina keessaan si baasuu dhufe. Ergaan isanii qabu. Dhugaa Waaqayyo isa ammatti dhiphattu kana keessaa hin baata. Gaafa gadi ba'u kottuu gadi buus kana jedhe. Maa inni kun jedheen. Maa inni kun immoo jedhe. Gadi buusin siin jedhe Pastor Daniel. Gaafa gadi buusanii birriidha kana lafa dha'uunsaa lafa dhooftu tuusi ta'e lafa dhooftaa bara. Utuu waan ta'e lafa naa bara. Utuu amma tokko birrii miliyoona 200 fide addanatti hin jiguwaan. ማለት ነው። ቀላል ይመስላል አይደል? አይደለም። ጋፍ ኦል ገልቸኒ አከሰደ ፓስተር ዳንኤልን አቸርና ቱራላይድ ብሪ ከነ መነ ከሰ ፈጫሴቱ መታ ካሰ መሚላ ትረደሙ ጀልቀበ ነጉብ ደምኒ ሲያጉቡ ዋቀሽ ዱጉማ ይረደሜ መታያ በሚላምቡ utuwachi waliin kaasiniiti haadha manaa fi na haadha manaatti nama argee kottuu hedhe maa innaan hin dhufenniiti baqattee deemte. Dhaqanii yeroo fidan lafa ciisaa yeroo isheen dhuftu. Kun dhuguman keenya jechuun ishee namni. Maa jechuun barbaade beektaa? Waaqayyoon dhaga'i. Sii galee Waaqayyoon dhaga'i. Hojiin qabdu hojii barbaaduu baata dhaga'i ba'i. Callumattee bakka akka nama hixa abbaa kee wallaaleen ittiin ba'i mana. Dhaga'i ba'i. Nama cina keessan jiru kan qabaa dhaga'i ba'iidha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Kanaaf humna kadhannaatti amanuun kadhannaan humna qaba sinittan himaan. Kadhannaa jechuun dubbachuudha dubbadhu ofirratti. Kadhannaan afura qulqulluuttiin cabsanii ba'uudhaaf ijoodha. Ijoodha. Inde
Inni kaan ikkoo inni galee fi bari katamaa ijaaraa jiraa bar waldaa dhiisii. Sinii gale miti. Kadhannaan addaan hin citamu. Hinuma kadhatamu. Amma gaafa du'an itti numa kadhatamu. Kadhannaadhaaf haaldureen kaayinaa. Kadhannaaf assaayimentiin kaayinaa. Haalduree jechuun qo'aasa kana mijeeffadhaasa sana mijeeffa. Halkan riba kee keessaa kaatee kadhachuu sirra jiraatu yoo ta'e riba kee keessaa ka'ii kadhadhu. Haala mijeessin, haala mijataan eegin kadhannaaf. Gaaratti ba'u sirra jiraatu yoo ta'e ba'i. Dachaatti bu'u sirra jiraatu yoo ta'e bu'i. Kadhadhu haala mijeessin kadhannaaf. Haala mijataan eegin. Kadhachuudhaaf haala mijataan eegin. Pray has a power. Humna qaba kadhannaan. Humna qaba. Kadhannaan cabsuudhaaf humna qaba. Gaafa kadhannu Waaqayyo taasifna. Kadhannaa jechuun walitti dhufeenya haasaa jaalalaan Waaqayyo wajjin goonuudha. የፍቅር ንግግር ነው። kadhannaan haasaa jaalalaati. kadhannaan haasaa jaalalaa siif abbaa kee gidduutti adeemsifamuudha bar. Sinii galeera. kadhannaan abdii keenya isatti adeemaa jiru nu ariifachiisa. Kakuu ariifachiisa kadhannaan. Inni biraan inni arfaffaan jechuudha. Inni arfaffaan kaayyoo kee wantoota dhugaa ta'an irratti hidhadhu yookaan hidhi. Wantoota dhugaa ta'an irratti hidhi. Maal jedha sitti fakkaata? Sagaleen Waaqayyoo Qolaasaayis 3:2 maal jedha sitti fakkaata? Akkas jedha. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa jedha. Yaada garaa keessanii wanta waaqarraa irratti hidhaa malee wanta lafarraa irratti hin hidhinaa jedha. Yaada garaa keessanii jechuun yaada keessan waan lafarraa irratti fookas hin godhinaa jedha. Yesuus immoo mootummaa isaaf qajeelummaa isaa barbaada isa booddee itti isiniif dabalama waan isin barbaaddan jedha. Gaafa isin wanta waaqarraa irratti yaada keessan hiitan Waaqayyo karaa hafuuraa immoo cabsee isin baasa. Karaa ikoonoomii cabsee isin baasa. Akka isin ikoonoomikaalii breakthrough gootan godha. Ikoonoomikaalii akkatti cabsitee baatu godha Waaqayyo. Akkatti cabsitee baatu godha. Namoonni Waaqayyo isinitti maan ture yeroo darbe akkamittiin addunyaa kana akkamitti akka isaan jijjiiran isinitti maan ture. Addunyaa kana akkamittiin akka isaan jijjiiran. Addunyaan kun akkamittiin akka isheen jijjiiramte isinitti maan ture. Namoonni Waaqayyoon waaqessan baay'een isaanii addunyaa kana bitaniiru. Bitaa addunyaa bitaa waan biyya lafaa bitaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Bitaa bituutu nurra jiraata. Mee sagalee keessan ol kaasaa hin binna jedhaa. Dhugaadha. Isa dhugaa Waaqayyooti. Rakkina har'aa kanan ilaalinaa. Sinii galeera akkeedhee Waaqayyo warra Israa'eliin warra Gibxii warra har'a isin rakkisan kana maaliin gootan deebitaniidha. Lammaffaa deebitanii hin argitanii. Warra Gibxii warra har'a isin rakkisan kana lammata deebitanii hin argitaniidha. Haleluuyaa. Wanta ammas yaaddeessu kana lammata deebite akka hin argine godha Waaqayyo. Lammata deebite akka hin argine. Rakkina har'aa, yaaddoo har'aa, dhiphina har'aa, beela har'aa, daaruu har'aa, harkaa dhabuu har'aa kana lammata deebite akka hin argine haxaa'ee dabarsa. Hinafa. እርግጠኛ ሆኜ ኡጋታኤን ስንትማ ሂነፋ ከው በርባዳ ለፋ ሂነፋን ጀዲያን ለጀዳ ኡልካሳ ሰገሌ ከሰ ሂነፋ ጀዳ ሂነፋ ገሩ ኑን ወርጀል ቀባገቲ ከፈሉ ደንደኛ ስዲገሌ ገሩ ኤበኬኛ ኡቱኛትን እንደርብን ሂነፋ አረጌሰኒት በሂነፋ ጀዳመስ ሂነፋ እጆለ ሂነፋ
dhiphinni har'aa, waraanni har'aa, lolli har'aa kun hundinuu hin hafa. Biyyi kun jijjiiramte sitti hima mitiyan waggoota muraasa gidduutti biyyi kun jijjiiramee gara Itoophiyaatti viizaan rukutamuu hin jalqaba. Dacheen keenya dacheen Oromiyaa biyya eebbifamtuuf dachee eebbifamtuu jedhamtee waamamti. Sitta dhugaa sittan himaani sittan hima albuuda lafa kanarra jiru albuuda dachee kanarra jiru kana booddee situ nyaata. Mana macina keessan jiru kan qabaa raasaa situ nyaata jedha. Situ nyaata jedha. Maqaama Yesuusin dacheen kun nadaajii ukkaamsitee jirtu afaan ishee banamuu didee maqaama Yesuusin nadaajiin biyya kana keessa jiru hin burqu akka bishaanitti. Akka bishaanitti burquu jalqaba. Akka bishaanitti bakkee ba'uu jalqaba. Gaafa kanas ijoolleen keenya biyya Arabaatti lubbuu ishee gurgurtee jiraattu biyya kana keessatti doolaariidhaan hojiin hojjetamuu jalqaba. Sinii galee yoo jalqaba. In jalqaba jedha. Umurii makeenya in jalqaba. Warqeen biyya kana keessa jiru. Daayimendiin biyya kana keessa jiru kan keenya ta'a. Jawwichis waggaa dheeraa kan yaabee irra ture hin murama. Isinii galaa jira waan hin barjedhaa jiru kun maqaama Yesuusiin kai bani sammuu kee of hin harkisin. Abbaan kee rakkinaan si dhalche miti. Ati rakkina mucaa kee rakkinan dhaalchisin. Mucaa kee hiyyummaan dhaalchisin. Mucaa kee imimmaan bo'uun dhaalchisin. Maqaa Yesuusin isinirraa kaaseeraani. Jijjiiramuu fedhaa jirtaa? Interestiin kee maayini wadaajee ምንድን ነው? Fedhiin keef eebuun kee maayini? Bay abbaan kee qotiyyoodhaan qote yoo ta'e maaliif tiraakteraan qotuudhaaf hin kaatu ati? Sittan himaa maaliif hin kaatu? Maaliif hin kaatu? Maaliif hin dammaqa? Utuu wal geenyee kadhannee koo jijjiiruu dandeenyaa barne. Amma biyya kana keessatti tokko yoo ka'e tokko ciisee ilaalachuu. Ay goomas jabaadha. Yookaan immoo karra kutaa kan inni gadi bu'uuf. Biyya kana keessatti yoo tokko yoo hojjete inni tokko ka'ee hojjechuun barbaadu duukaa. Karaatti rukutee kuffisu barbaada. Sitti mu'an maaliif guddachuu dadhabne beektu respectiin wal kabajuun hin jiru biyya kana keessatti. Harka keessan ol qabaa. Maqaama Yesuus Kiristoosiin afuura jijjiiramaa sinirra kaa'eera. Afuura jijjiiramaa sinirra kaa'eeraan. Maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Iyyaanaaf ta'eera jedha. Inni shanaffaaf inni dhumaan haalota xixiqqoo ta'an yookaan haalota xixinnoo ta'an irraa ija ofii kaasu. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha Phaawulos Xiimotewoosin yeroo gorsu. Saduraa Xiimotewos 6:12 wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraa harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta jedha. Wal'aansoo amantii. Waaw. Wal'aansoo amantii isa gaarii sanatti isa gaarii sana jabeessii qabi. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Isa gaarii sana jabeessii qabi. Ayyaachuu እምነት ቻሌንጅ አለ ማለት ነው። ጉድኒ ቻሌንጅ ቀባ jechuudha argitan isinitti mu guddinni wal'aansoo hamaa qaba. Isinitti hadhaa amma isinitti hadhaa'utti ga'a. Especially nama guddinni fuula isaa dura jiru wal'aansootutti baay'ata. Lolatutti baay'ata. Ciniinsuututti baay'ata. Yesuusitti ciniinsuun baay'ateera. Daawititti ciniinsuutu baay'ate. Yoseefitti ciniinsuutu baay'ate. Namoota gurguddaa addunyaa kanarra jiran keessa ciniinsuutu baay'ate. Wal'aansoo amantii sana cimsaa qabaa. Booddee keessan hin ilaalinaa. Wanti hundinuu darbuuf jira.